Sika banyamali soda. Anaase soda. Kanaafuu atamma waan takka wanni kiyya caaltuu fi kadaama wanni sigal hin jiruuti. Ol kaatee ni baatamu hin baatu. Bas tana ofana. Kabajaan namatti dubbadhu baatan maali? Sara seetama nan baatan namaan jedhu. Hajji arra dhiigaa qasi buudhaaf taati. Harkallee hin lallaatin. Hin dhiigaa buudhaadha. Michiyyoo horii kanatti illee harka hin laatin. Akka lukkuu killee dhaltutti killee jalaa guurtee fitte mookka. Fitteemi. Yaada muraata kee guuttattee ati waa'ee daa'imman kiyyaa maal jette? Daa'imman kiyyaati. Daa'ima haadha dhalte jira. Daa'ima guurrachuu gatini. Killee lukkuu taatee magaalaa keessatti gurgurtu. Maa fuuta jala haadha. Si ganaa meera sabboontu. Kanaafuu ati jidduu kennaa jidduma kenna kanaa nagahumaan bahi. Bar siime jira. Nagayaan bayuu duratti numaan baabeetaa nagayaan. Bar nagay waan hin baya. Mana namaa dhufee iji sanuu mana namicha kireezii sabbuun isaa walirra hin jirre dhufee dubbiin godhu ani akka ati namaa walii galtee caaltuu ilmoo biraa ilmu mucaasitii miti itti fiduu deemtullee dhibbanni bannaa galee jira. Yoo sii galee wanni gootu maaltu jira? Sii galee miree wanni maati gootu eentu siin jedhe kana? Ati akkamitti daa'ima namaa natti fiddate? Akkamitti daa'ima namaa natti fiddate? Si fidee gartee ati? Fiduuf deemta. Ile kunoo kijiba ammas godhaba si fidee gartee isiin amma jedhanii malee waan eentu sitti maaliif beeyta eessa quba qabda waan hin beeyne maasuuf taadha nama rakkoon. Waan hin beeyne miti daa'imni ati fiduu deemtu sun daa'ima caaltuuti moo ka caaltuutii miti. Salmu qofa addaan na baasi. Ragaa wajjinin irra geessii fi namitti illeen akkaataan ittiin daa'ima namaa fuutanii caaltuun sobdan sun maali? Sobuuf deemtuun sun maali? Eentu siin jedhe akkanas? Eenyu siin jedhe? Namuma qaalitti daa'ima ati itti geessite bira wal quba qabdaniitu dujjicha kana naan tuqe. Caaltuun if eeggaddu jiin daa'imni caaltuudha quuf hin deemu ka geessuu deeman daa'ima biraati ammoo caaltuu tiyyaa maaliif hajjiin asit dhiyaates formishiinan harkaa qaba tamaam waraqaa daa'immanii waraqaa dhalootaa waraqaa mustayfaa akka ijoolleen itti dhalatte harkaa fudhachuudhaaf ka deemus guutuu dhageetiin jira gurrassi calaa'u. Tamam daa'imni an fiduu deemu ka caaltuutii miti daa'imni deemu hin jirre tamam ka caaltuu fiduu hin deemu daa'imni an fiduu deemu ka eenyuti akka ati beektutti mee atummaa nuti si maraa dhageenya oduma tanaa mee. Bara dubbii yaani dubbii sobaa afaanii wal nama hidhaa beektaa amma warreen hanke wal siiluu jira caaltu daa'imni inni si fiduuf deemu intalti as keessatti dhalte abbaan irratti gatee waan guddiftuun dhabdee namarratti gattee karaa suudii kana kotte jaan baay'ee rakkattee namittiin daa'ima kana waan nyaachistu waan obaastu dhabdee karaa kaatee kotte jaan daa'imni hajjiin qabee fiduuf deemu daa'ima rakkattuu haadha hin qabne abbaa hin qabne inni si fiduudhaaf deema namitti daawwalii galee sana natti fiduu deema eentu akkana siin jedhan sabboota hoggaa daa'ima san nyaachiftee obaaftee xiqqoo daa'imti bifa jijjiirrattee wayyooyte ni fuudha dhufee maas eentu akkas hin jedhisi anka jedhu daa'ima namaa fuudhee caaltuu deebisan. Ati namaan eenyu akkas hin jette maal tuujiintu waan jiru waan hin jirre tokko kana. Daa'ima namaa fuudhee caaltuu deebisaa sin jedhe. Duba daa'imni sun daa'ima caaltuuti. Kain muru. An daa'ima suuraan argee barra. La keetire. Suuraan argee. Daa'ima suuraa waliin kunoo daa'imni caaltuu fiduuf deeman kan daa'imni caaltuu faallaa waan sobaa soyitee caaltuun addaan nan baasin jechaa jirta. Obbolee dhageessaa. Daa'imti mucaa keetiin garaagarummaa waan ni qabaniin hin qabdu. Gaafa ati dhalte araazii jirtu daa'imti illee araazii jirti qabatama hojii namni naa himi'anii. Dhageessaa. Hajji immoo namni sun nama hajjiidhaan wal keessaa qabaniitu gara galee daa'imti gaafa caaltuun dhaltee fi namittiin tu wajjiin dhalanii. Walirraa fi guddinaa fi xiqqeenya jarri tokkuma. Ka hajjiin ammoo kan kee bakka tana geesse. Bakka tana irra hanqaarra hafuura hin dhageenyan kun inni kataa'u kana. Akkasii miree. Inni kataa'u kana. Dhageeffadha akkasii miree daa'ima kiyya bakka jiru si beeka. Waa hunda si beekaa miree fuudhiiti caaltuu kan daa'ima kiyya akkasuma. Awwaan biraa ani wanni ani bituu. Eessa dadhareetamu? Hajji walaffii kun sin baaftu hotol deebi. Argita. Hojii jaarsa keeti. Hojii habiibii keeti argita. Mana sii taa'eetiin immoo michiyyoo naa fidee. Hoggaanii bakka isaa tuqan akka utaalee walaffii gubartee. Ammaatiin. Murtaa haadhame. Waan daa'imaati irrallee lubbuun akkanas hin jejjettu miti. Akkamitti murtaa haadhame haadha sabboontu akkamitti anaa miti kan garaan itti na babbaqaqee de. Hajjinaa ol deebuuti. Annin deema. Hajjinaa gara manaa ol deebu. Atini
mucaa nilleen barbaadee eega maciyyoo sii deebise. Keef mucaan barbaadu ree? Ilmoon sitti fiduu deeman akka mucaa kan kee hin tahin gurra siyaaseentu ammarraa gurra siyaaseentu dhageessa. Dhaga'u jira ilmoo kiyya fedha malee ilmoo namarra maali ani sarraatanya namaati kan hin guddisuuf ani immoo guddistuu rahmatullahi barakaatu akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanis niin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii akkuma beekamu jechuudha ati sabboontuu har'a na dawwaltee turte jechuudha na dawwaltee bakka daa'imni kee jiru argee jira manaan bahanii dhufaa jira naan jette anillee ishii jedhanii jechuudha uffadhuuti na eegiyyuu naan jette jechuudha baaltoo uffadhuuti qophaa'eeti na eegii naan jette jechuudha anillee tolee qophaa'esee eegaa jedhee tan sulkii cufadhee jechuudha kanaafuu ati sabboontuu maaliin akkanaa dhuftu daa'imni kiyya heessa akka jiruun akkanaa dhuftu qophaa'ee eegaa jechuudha anillee baaltoo uffadhee qophaa'ee waan hundayyuu qophaa'ee taa'ee eegaa jechuudha ati sabboontuu amma dhufaa jirti karaarra jirti jechuudha kanaafuu kaameraa kiyya keewwadhee dhoksadhee tan ishee kana. Oyyaa sabboontuu dhuftanii seenaadha sabtaa'i. Gattame kabaraaraan harkasii qaba. Gatta'e. Tamaashi taa'i dhayaate dura. Maaltu ta'e? Anjala dalagaa bakka ijoolleen ta'e jirtu irra geetiin jiraati. Hajjiin eessa jira? Hajjiin gadi ba'ilees? Eessa jira? Gadi ba'i. Itti dawwali mantala. Itti dawwali? Maal naguma? Daa'ima arginaan jettame duraadha sabboon. Daa'imni ati siin garsiisa jechuun daa'ima kan keetii miti kabiraati. Kan eenyuuti? Daa'ima nama biraati. Daa'ima nama biraa natti agarsiisuu deemanii? Kan keetii kan nama biraati. Naa fiduu deemanii? Nama biraa siif deemanii ati ammaan tan isa dawwali gaa. Isa dawwali? Tamaam ittiin dawwalaati. Itti dawwalee akkam jedhaarree? Bakka daa'imti jirtu ammaan tana walii jaanaati naqaas hin jaani. Tamaam ittiin dawwaleshi? Dayyala dawwali. Rasida keessaan qabu malee rasida guuttadhee dhufa. Yalla kee guuttadhu. Arasida? Antilfoon ishee fidu? Laatu guutte kan kee hin beekame ajjiirra rakkoosa kee hin beekadha sabboon. Rakkoosa kee ni beekan. Hin kaasu. Ayyaa kan keetumaan dawwale yaa caaltu. Tamaam dhaqee rasida guuttadhee dhufaree? Yalla kee rasida guuttadhu kottu. Daa'imni kan eenyu ta'e? Daa'imni kadhalaa biraati kana geessinaaf jaanii an irra geetiin jira daa'imni keetii miti garuu daa'imni guddatee akkas biraa deemsan hin jiru jijjiirame amma dura argeetiin jira daa'imni immoo akka malqoo sirraa fudhanii miti. Ilmoon xiqqoo guddatti ree maarree? Guddataa deema kun kan nama biraati kunis daa'imni geessuuf deeman kan caaltuutii miti kabira fiduudhaaf deeman. Hayyee. Kan eenyu ta'ati kennitu maali ati daa'ima kennitu moo nama jalaa ta'e? Deeman ani hin beeku jarri daa'ima biraa fiduudhaaf deeman. Kiyyatoon ta'e ilmoo kiyyanaa wallaalaa reeyoo natti fidan. Ilmoo kiyyanaa haati ilmoo wallaaltu daa'imni haati deengidda huccuu keessatti maranii sirraa fuudhan sadii miti. Daa'imni kan kee guddatee jira daa'ima bakka jiru nuutu quba qabaa ani formishiina nama oduu naa fiduun argadhee ati mantana hajjii bilbiltee isa daftee amma tana yaamuu dandeessaa? Nan rasida guuttadhee amma rasida keessaan qabu malee. Deemee rasida guuttadhee. Duuba iftaan eeggannaa duuba hanqati isa yaamtu. Amma kala suffadhee bayaaluma baanatti yaadawwallu kamoo akkamiin godha? Risaalaatti ergi. Risaalaa keessan qabdu risaalaa itti barreessi. Risaalaa keessan qaba itti barreessuure? Itti barreessi. Telefoonni kiyya irra yaarbi. Dafii kottuu dafii kottuu waan si taajabee afaan itti tolu. Tama. Amma na arginaan maal jettee loloriin? Laa illolo ni itti lolo. Hadiidha. Nama guyyaa adiidhaan erbee jiitu fuularra nama kaa'uudhaaf deemu. Caaltuun gowwaadha daa'ima ishiin beektu ani daa'ima nama biraa natti fiduu deeman isaani. Kan hundi maraattuu na sedhammoone. Ati duraan isa koo maraattee jirte yaa caaltu beekaa illololiin maraatte yeriiti. Haadha sabboondu kunoo itti barreessee jira ammaa dhufa. Barreessitee? Kunoo ilaale kunoo. Hayyee asirraan dhiyaattu numaatu. Amma dhufa kunoo amma fiitii kootu dheera. Daa'ima kiyya naa fidan jee afaan banii taa'e daa'ima keessi fidanii. Maal beekareen daa'imni kiyya naa fidan jedhee taa'ee gurjiraree. Ilmoon haati darbitee suudii deemte. Gandaan as gararana walii qabanii akkanatti ilmaan namaa addaan hin beektu kana ciisan. Sanuma keessaa tokko fudhanii si fidan. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirta? Ngaa akka taaji. Sabboontu maal? Nagama dhuftee argan nageen taa'e. Nagayaa jira.
Ganda sibira nagaa jira nagaa sibira nagaa sibira dhufani. Allah qaata addaamne har'a maal gootee asitti argamtee jechuun jedha. Addaan hafne malee. Addaan hafne malee. Gocha ati jirtu. Ani jalaan hafne illee ciisellee rafne kaakunoo inni girtaa miti caaltu tana tarabbiin citaa hin dheedinii horii wajjin jeetuma citarraa ol qabee akkasiin meera nyaattu akkasiin meera nyaanne godhe midhaan namaa wajjin midhaan nyaachise. Atam isiin gorsuu dhufte? Gorsuuf dhufte. Wala wama jaaltu la waa jaaltu ani anabbira jiraati waa jaaltu maas galchee dubbata waa jaaltu. Hajji hin dubbatini horii meera haamanii dura facaasanii horiin kun meera nyaatan isin wajjin midhaan nyaatti immoo horiin garaagarummaa hin qabdu. Yaa sabboon dubbii olii gadi hin qabin ani hicciti ati hiitee fi haada ati xumuranii goote hunda dhageetiin jira kai bakka daa'imti jiru yaana nuyaasi. Daa'imni maali? Tana loon arkiteemi? Loon arkiteemi? Magaalaa geessitee gurguruu Haadha sabboon dura geeffadhu. An ila si kabajaa jira. Yoo ammoo kabaja wallaalte akka itti asii gasii harkisuu. Hajji kabajaa ta'e duwita maal kabajaa ta'e rankaanne. Dhageeffadhu. Ani hajjiin na kabaja jeesu sodaadha. Duwitara kaayadhu. Nama ni sodaadha malee ni kabaja malee sodaadhu si galame. Si kabaja malee sodaadhu. Anaase sodaadha. Kanaafuu atamma waan takka wanni kiyya caaltuufi kadaama wanni si galchu hin jiruuti. Ol kaatee ni baatamu hin baatu. Bas tana ofana. Kabajaan namatti dubbadhu baataan maalis sara seetama nan baata namaan jedhu. Hajji arra dhiigaa qasi buudhaaf taati harkallee hin lallaatin. Dhiigaa buudhaadha. Michiyyoo horii kanatti illee harka hin laatin akka lukkuu killee dhaltutti killee jalaa guurtee fitte mookka fitteemi. Yaada muraata kee guuttatteemi. Ati waa'ee daa'imman kiyyaa wanti galchette. Daa'imman kiyyaati. Daa'ima haadha dhalte jira. Daa'ima guurrachuu natini. Killee lukkuu taate magaalaa keessatti gurgurtu. Maa fuuta jala haadha jala. Dhageeffadha waasiimu. Anamma. Ijoolleetii abboottame. Muraati maa sabboon tana yeroo amsi wanni ati fiddu maaltu jiru. Lamee waan kana fidaan an jedhame. Na sodaachisi. Nin fida laal. Nin fida daa'imman kiyya mayri gurraachi mayri mukni kanatti baalli irraa citee hajji. Hujii keetti dhaggeeffadhu anamanaanii mootummaa beeksisee galmee galchaati. Waan fedhe goote mootummaa wanta lafa jiru. Si galame. Biyyi jiru yaman. Har'a waan fedhe as godhee bakka fedhe seenuu danda'an. Kanaafuu kabaja ta'eetiin shaantaa ta'e qabattee dhufti fudhattee ni baatamu baatamu. Afaan Oromoo gaaba. Imbahu bakka Si galame irra sabboon ta'u. Kanaafuu ati jidduu kennaa jidduma kenna kanaa nagahumaan bahe. Nagayaan bayuu duratti numaan baabeeta nagayaan bar nagay waan hin baya mana namaa dhufee iji sanuu mana namicha kireezii sabbuun isaa walirra hin jirre dhufee dubbiin godhu ani akka ati namaa walii galtee caaltuu ilmoo biraa ilmu mucaasiiti miti itti fiduu deemtullee dhibban nagalee jira. Yoo sii galee wanni gootu maaltu jira? Si galee mire wanni maati goltu eentu sin jedhe kana. Ati akkamitti daa'ima namaa natti fiddate? Akkamitti daa'ima namaa natti fiddate? Si fidee gartee ati? Fiduuf deemta. Ile kunoo kijiba ammas godhaba si fidee gartee. Isiin amma jedhanii malee waan eentu sitti maaliif beeyta eessa quba qabda waan hin beeyne maasuuftaadha nama rakkoon. Waan hin beeyne miti daa'imni ati fiduu deemtu sun daa'ima caaltuuti moo ka caaltuuti miti. Salmu qofa addaan na baasi. Ragaa wajjinin irra geessii fi namitti illeen akkaataan ittiin daa'ima namaa fuutanii caaltuun sobdan sun maali? Sobuuf deemtuun sun maali? Eentu sin jedhe akkanas? Eenyu sin jedhe? Namuma qaalitti daa'ima ati itti geessite bira wal quba qabdaniitu dujjicha kana naan tuqe. Caaltuun if eeggaddu jiin. Daa'imni caaltuudha. Caaltuu dhaquuf hin deemu. Ka geessuu deeman daa'ima biraati. Ammoo caaltuu tiyyaa maaliif hajjiin asitti dhiyaates formishiina harkaa qaba. Tamaam waraqaa daa'immanii, waraqaa dhalootaa, waraqaa musteefaa akka ijoolleen itti dhalatte harkaa fudhachuudhaaf ka deemus guutuu dhageetiin jira gurrassi calaa'u. Tamam daa'imni an fiduu deemu ka caaltuutii miti. Daa'imni deemu hin tamam ka caaltuu fiduu hin deemu. Daa'imni an fiduu deemu ka eenyuti akka ati beektutti mee atummaanus si maraa dhageenna. Oduma tanaa mee. Bar dubbii yaani dubbii sobaa afaanii wal nama hidhaa beektaa amma warreen hanke wal siiluu jira. Caaltu daa'imni inni si fiduuf deemu intalti as keessatti dhalte abbaan irratti gatee waan guddiftuun dhabdee namarratti gattee karaa suudii kana kotte jiran. Baay'ee rakkattee namittiin daa'ima kana waan nyaachistu waan obaastu dhabdee karaa kaatee kotte jiran.
daa'imni hajjiin qabee fiduuf deemu daa'ima rakkattuu haadha hin qabne abbaa hin qabne inni si fiduudhaaf deema namitti daawwalii galu. Sana natti fiduu deema? Sansitti fiduu deema. Tokko sin jedhan sabboota. Hoggaa daa'ima san nyaachiftee obaafteetti qodaanti bifa jijjiirrattee wayyoite ni fuudha dhufee mas. Tokko sin jedhisi. Anka jedhu daa'ima namaa fuudhee caaltuu deebisan. Ati naman eenyu kun sin jette maal hojiin tu waan jiru waan hin jirre sabba kana. Daa'ima namaa fuudhee caaltuu deebisaa sin jedhe. Dura daa'imni sun daa'ima caaltuuti. Kain muru. An daa'ima bar suuraan argee bara. La keetire. Suuraan argee. Daa'ima suuraa waliin kunoo daa'imni caaltuu fiduuf deeman kan daa'imni caaltuu. Sabboontu kun kana kun gifii kana hin dalagini ati nama guddoodha. Dhageeffadhu ka. Haadha ilmaale haadha intalaatiiti. Si kabajaa jira. Osoo amma nama biraate akka dhiitaa si baasu beeki. Garuu si taachaa kabajee akkasii hojii ta'a. Waan sobaa haasoftee nama addan baasi. Waan dhugaa dubbaddeef. Waan sobaa haasoftee nama addan baasi. Arra caaltuun addaan nan baasin jechaa jirtaa'u. Gara faallaa waan sobaa haasoftee caaltuun addaan nan baasin jechaa jirta. Obbolee dhageessa. Daa'imti mucaa keetiin garaagarummaa waan ni qabaniin hin qabdu. Gaafa ati dhaltee araazii jirtu daa'imti illee araazii jirti qabatama hojii namni naa himi'anii. Dhageessa. Hajji immoo namni sun nama hajjiidhaan wal keessaa qabaniitu gara galee daa'imti gaafa caaltuun dhaltee fi namittiin tu wajjiin dhalanii. Walirraa fi guddinaa fi xiqqeenya jarri tokkuma. Ka hajjiin ammoo kan kee bakka tana geesse. Bakka tana irra hanqaarra hafuura hin dhageenyan. Kun inni kataa'u kana. Akkasii miree. Inni kataa'u kana. Dhageeffadhu akkasii miree. Daa'ima kiyya bakka jiru si beeka. Waa hunda si beekaa miree fuudhiiti. Caaltuu kan daa'ima kiyya. Akkasuma. Awwaan biraa ani wanni ani bituu. Reessa dadhabee atamu. Hajji walaffii kun sin baaftu hotol deebi. Argita. Hojii jaarsa keeti. Hojii habiibii keeti argita. Mana sii taa'eetiin immoo michiyyoo naa fide. Hoggaanii bakka isaa tuqan akka utaalee walaffii gubarte. Ammaatiin. Murtaa haadhame. Waan daa'imaatirrallee lubbuun akkanas hin jejjettu miti. Akkamitti murtaa haadhame haadha sabboontu akkamitti anaa miti kan garaan itti na babbaqaqee de. Hajjinaa ol deebuuti. Annin deema. Hajjinaa gara manaa ol deebu. Atini mucaa nilleen barbaadin eega michiyyoo sii deebise. Keef mucaan barbaadu ree? Ilmoon sitti fiduu deeman akka mucaa kan kee hin tahin gurra siyaaseentu. Ammarraa gurra siyaaseentu. Dhageessa? Dhaga'u jira adne ilmoo kiyya fedha malee ilmoo namarra maali ani sarraatanya namaati kan hin guddisuuf ani immoo guddistuudha moo maali? Kan ilmoo namaa guddisuun. Mucaan rakkataadhaa nama aanan itti bituu hin qabu isin ni dalagatti. Mucaa kana somnee bira finnaa. Ta'ullee ani marmarsiisee fuudha malee waa irraa fuudhaare. Marmarsiisee fuudha? Eeka. Ta'umaa si himeetiin deema. Hajjiin tolaaf sitti hin deebine. Amma nuyi bira jiraatu biraa beemi. Tolaaf sitti hin deebine. Waan inni sitti deebi'eef. Dhageessa. Waahuma biraa si harkaa baasuudhaaf sitti deebi'ee daa'imni sitti fidan sirraa fuudhanillee akka fuute daa'ima namaan guddifne. Ani gara kiyyaan jalaan nama dubbii naa fidu caaltuu ni beekta. Nama malee lakkoofsa kan kee barbaade si gubatu jiruun arge. Isin wal qunnamsiisee aan lakkoofsa illee hin kananee fi duraanaa itti dhagajeetiin dhufe addaan baafadhu. Waan kana atilleen itti yaadi itti rafinii ifi hin dagatinii ammaas taniin si'imu ifi hin dagatin. Namichi kun dhugaa naa hima abbaa ilmaanota ta'e abadan ifi hin dagatin. Hajjitti namuusumatti hima. Anamatti kaatiin deemeetiin jira. Itti yaadi jala dalayna. Ishi tamamaa. Jala dalayna. Dubbii tana itti yaadi akka ilmoon tante ilmoo si fiduu deeman san mucaa kan kee godhan. Tolesh bakka galata maadha sabboontu. Deeme gara.